Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Afurtama abbaa keenyaa keenya afurtama abbaa keechaniitiin isin haa ga'u. Soree fororee nu haaroo. Foollee arrabni qara. Gadeettiin koo. Gadaan quufaa gabbin. Gadaan quufaa gabbin. Nora. Qophii dhaamsaa qeerroo foolleetii daawwattoota keenyaa kanaafidha kanani muuziqaa kanaan jalqabee muuziqaa waaqoo calloo foollee jedhee kan inni baase sirbasaa foolleedhaaf hin dhaamsa qabaayyuun isaan fudhadhee dhiyaadhee gidduutti sirba sanaan isin badhaasaan kallattiidhaan dhaamsa kootti darbaa kun egaa akkuma beektan miidiyaa keessan ODM as biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts keessaa magaalaa Cambridge keessaa kan darbudha amma kallattii tamsaasii kan kallattiiti akkana biraatti guyyaan 5 guyyaan 12ffaa bara 2020 kanan qophii koo amma itti jalqabe immoo sa'a 12:40 jechuun halkan qixxeerra xiqqoo dabee jechuudha gara bariitti jechaadha attam jirtu warri biyya keessaa immoo hirribaa kaatanii buna kana fudhachuudhaaf yerootti fuula dhiqataa jirtanan sin ilaalaa jira. Utuma fuula keessan dhiqataa jirtanii telefoona keessan ol kaasaati akkas bira kaa'aati fuula dhiqataa na dhaggeeffadhaa daqiiqaa muraasa na wajjin dabarsitu. Egaan lafuma jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqatu dursa. Jettee asmaariin yaa garaa fittaalaa yaa maal fittaalaa waan hundumaa caalaa yaa rabbi si caalaa itti. Hundarra caalaa isatu caala gaa nuti uumaatti hirkannee warri faranjii kunillee doolaara ishee irratti we trust gaaddetti. Waaqa dursiti. Egaa waaqayyotti jiraatanis jiraachuu baatanis warri adiinis warri gurraachis waaqayyoon dursu hundumaa caala waan ta'eef miidiyaan koo waaqayyoof kabaja guddaa qaba. Kanaaf nagaan waaqayyoo siniif haa ta'u. Yeroon siniin jedhu onneer marraan jedha malee afaanumatti na dhufee fakkeessiidhaaf miti kan hin jechaa jiru. Guutuudhuma isaan isin irratti lafaan dha'uun barbaade bara nagaan saamame bara koovidiin nagaa ilmaan namaa saamte keessa waan jirruuf akka Oromootti immoo quuqama Oromummaa dhaamsa gorsa waa hedduu qabna. Kanaaf na wajjiniin dabarsitu ijoon dubbii kee maal immoo jettu gaa yeroon dubbachaa jiru kana ijoon dubbii koo bilchina qeerroon foolleen geggeessuu yookiin qabaachuu qabu kan jedhudha. Isa keessatti waan garaa nama rukutu ragaa tokko kaaseetan isin dhiyeessaa sana keessatti isinan bohaarsaa daqiiqaa dheeraa isin wajjiniin turu daawwattoota keenya. Egaa beeksisan qaba miidiyaa gaafa jennu biyya keessatti miidiyaan guddaan tokko dhaabataa jira. Breaking news jettanii immoo qabattu gaasiin kana. Ulfaa'ee as bahaa jira. Qarshiin itti ba'e qarshii miiliyoona 32tu itti ba'eera hamma ammaatti qarshii biyya sanaa jechaadha sila abbaa ishee saamuutii waan biyya sanaa suni miidiyaan hojjetamaa jiru. Miidiyaa guddaadha. Miidiyaan kun eenyuun hojjetamaa jira jettanii maqaa miidiyaatti yoo na jalaa geddaruu baatanii fi daataan harka jiruun Prime Time jedhamti. Warra akka Biraanuu Leenjisoo fa'aa ijoollee irma diyaasporaadhaa gaggalanii xiqqoo OMN irraa dhiibaman kanatu. By the way, OMN galatoomu galata qabaaf OMN fi warra dur harkisee deemaa jiru ofirraa qoqorba'ee jennaan ijoolleen gara miidiyaatti nam'itee biyya keessaa Biraanuu Leenjisoo fa'aa kan tiimiin sun keessa jiranii garee diyaasporaa mootummaadhaan wal ta'anii mootummaan baajeta guddaa baasee fi kan qilleensarra ba'u biizines miidiyaadha. Miidiyaa guddaa
just not easy 32 million tu itti bahee amma qophaa'ee hojii jalqabuudhaaf jedhu biyya keessaa egaa dubbiin nu jalaa baheen jedhiinaa gaa akkuma kana gaa yaa warra biyya jirtanii yaa warra mootummaa waan achitti dhokatu asitti futuluk edheetu gadi ba'a. Biyya alaa kanaas gongommiitu jira himuu maqaasaa hin himuu garuu miidiyaan diyaasporaattis miidiyaan dhalataa jira warruma OMN'n jijjifatee maal jedhetu wannoo jedhuu fi yeroo dhiyoo gidduutti probably saatalaayitiin biyya alaa kanaas faxalaq hin jedhaa waan makamiif iyyuu Oromoon habaayatu miidiyaa 100 nu barbaachisaa kanaaf yaa OMN morkattoonni kee yaa'anii dhufaniiru qophaa'a egaa silaa OBN durumaayyuu kan mangiftiiti badaamma kanatti quuqama isaayyuu quuqama uummataayyuu dhimma hin qabu waa'ee qabsoo dhimma hin qabu. Egaa utuma miidiyaan dhalatu jiru immoo miidiyaan gaggabanii gara du'aatti deemaa jiranis jiru warra akka obbo ONN fa'aa. Isaan immoo iddoo isaan jiran dhabaa jirraa yoo jirtu ta'ee yoo hin duune ta'e akka Alaazaar hin duune yoo ta'e kai jenneetu sin kaabna warri ONNs yoo jiraattan warra ONN kana gaafa yaadu miseensota abaa'oo kana na tuffachiisa. Dhaaba guddaa yeroo biyya rakkinaa turan illee gaaddisaa jedhanii qophii gaaddisaa jedhanii Asmaraatti Ertiraatti dabarsaa turanii qophii baay'ee qabu warri abaa'oo sagantaa bara miidiyaan hin jirre keessa kan miidiyaa qabu abaa'oo qofa. Ilaali kamaarree saabaa'oon fa'aa kun gara waggaa 40 fa'aa miidiyaa ture fa'aa qabu warri abaa'oo. Warri abaa'oo cimtuudha. Garuu amma gara televizyiinii irratti gaafan isaan ilaalu hin jirani miseensonni isaanii baay'ee dadhaboota. Miseensotuma 1,000 walitti barbaadanii doolaara 10,000 walitti qabanii miidiyaa isaanii kana saatalaayitii irra tursuu dadhabaniitu ONN gaggabduu isheetu jira biyya keessatti duuturuma ishee akkuma keenya kanallee akkuma keenya zeeroo irraallee laayivii dabarsuu hin dandeenye kanaaf waan rakkina isaan mudate hin beeku isiniinis du'aas naa kaasuu jedheeni waaqa isinii kadhadha. Mootummaa waan hin taaneef akka Biraanuu Leenjisoo fa'aa miliyoona 32 qabdani garuu miseensotuma keessaniin dhugaa qabdu waan ta'eef dhugaa keessaniin miidiyaa fudhattanii yoo baatan gaarii ture yaa warra sabboontota keessumattuu adda bilisummaa Oromoo abaa'oo deeggartanii jabaadhaa maali miidiyaadhaan ka'aa leetaas koompita goonu haa dorgomnu gara biyya alaa kanatti bisheessan isinitti as ba'aa warroonni akka kuush miidiyaa fa'aa keelloo miidiyaa fa'aa maaloo fa'aa kun saatalaayitiitti fudhanii bahuudhaa fi gareen kaleessa OMN'n uwere booksiitti kenne ijaaraa jiru isa immoo qindeessee jabeesseetan miidiyaa kottaanu keessatti eenyudha maalidha maal hojjetaa jiru isinin dhangalaasaa kamiifiyyuu diyaasporaanis abdii qabaa jechaadha waan akkasii hayyoonni maallaqa buusuu jalqabaniiru maaloo waan akkasii tokko dhaga'eeraa mana taajjabbii gaa oduun hin hanqatu qeema kana dhufa wanti dhufu asuma dhufaa wanti mootummaa keessaas wanti diyaasporaa keessaas asuma nu bira dhufaa waan dhufu immoo dursineetu uummata keenyatti akka kana gammadaa jenneetu bifa gammachuutiin isin beeksifne. Tole. Maaliif akkasitti uffattee bareeddee naan jettanii? Amma akka abbaa duulaa abbaa hurjii lamattanii foollee koo gorfachuudhaaf dhufee daawwattoota keenyaa dubbii keessa yoon ture ta'e egaa amma foollee muuziqaatti isin deebiseetan dhaamsa koo gabaabseetan isinitti madda.
Waa'ee foollee kana keessatti suman dubbadhu muuziqaadhaan dubbisee sirna gadaan bulla duruu jedhe. Waan sirna gadaa jara keenyaa hin barsiifamne. Waan sirna gadaa yeroo nuti amantii garaagaraa keessa jirru waan Oromoon hojjetu kana waan Oromoon qabu kana akka xuraa'aatti nu barsiisan. Manni amantii maqaasaa ani dha'uun isin hin barbaachifne isinuu beektan baay'eensaa waan Oromoon qabu kana beekumsa Oromoon qabu falaasama Oromoon qabu kana akka waan sheexanni yookiin seexanni yookiin jinniin yookiin maalii ishee suni akka waan isheen kalaqxeetti gochuudhaan yeroo nuti callee keenya qabannu meeshaa aadaa Oromoo ofitti marru ofii isaaniitii ittiin waan adda biraa lakkaa'u nuun garuu hojii seexanaa hojjetaa nuun jedhu. Yoo nuti muka gaaddisa keenya jala teenyee yaa waa galata kee jenne Oromoon mukatti sagaddii muka dhadhaa dibdii nuun jedhu. Yoo nuti waan nuti tokkummaadhaan goonu waan nuti akkasittiin foolleedhaan ijaaramna abbaa gadaatu jira abbaa duulaatu jira raabaa dooriitu jira foolleetu jira gadamoojjitu jira maaliitu jira gaafa nuti jennu jarattiin kun aadaan ishee kunii aadaan qabdu uummatattiin hojii isheen hojjettu hojii xuraa hojii sheexanaati moodernii taane akka kan keenyaa kana mana ijaarratee bataskaana ijaarratee maal godhatee paasterii bitatee qeesii bitatee sheekii bitatee yookiin qaxaratee akka kanatti dhiyeessuudhaan waa'ee keenyaa nu jibbisiisaa turan. Sheekis taanee qeesii paasteriis taanee piroofeetii garuu aadaa keenya bifa miidhuu hin dandeenyeen bulchiinsa of harkaa qabnu qaroomina kan kuush kan Oromoo itti gargaaramnee ittiin wal bulchuu akka dandeenyu sun immoo qaroomina nagaa qaroomina warri alaa kun waa baay'ee amantiis qabu amantii gargaraa hordofu garuu aadaa isaanii qabatanii kunuunfatanii aadaa isaanii irratti garuu wal ga'u. Keenya aadaan aadaa warra biraatiin bakka bu'eetu aadaa nu harkaa xureessaa nu harkaa fokkisiisaa asiin ga'an. Haa ta'u malee aadaan yoo gaggabees badee nafu aadaan yeroo ammaa kana afaan keenyas waa hundi iddoo iddoodhaa bibbiqilee dargaggoota baay'ee jajjabaatan biyya keenya keessatti ijaarsa gaggaarii kan qaban kan isinitti tolu kan abdii nutti horu kan egeree keenya tarii banneen bannu jennu waan gaggaarii ni qabna jechaadha. Kanaafi yeroo baay'ee gaa wantan foollee gorfachuudhaaf as ba'eef inni guddaan maali waan naannoo soodareetti ta'aa jiru ilaalchisee abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas kanaa ilaalchisee waatu ta'aa jira. Ijoollee tuttuqaniitu ijoolleen foollee baay'eetu ijaarame naannoo giddugaleessaa qofaatti akka foollee giddugaleessa Oromiyaa qofaatti foollee Oromoo umurii foollee beektu gara 40,000 oliitu ijaaramanii jiru. Kan misooma irratti naannaa isaanii eeguu, biqiltoota dhaabuu, naamusa gochuu, afaan barsiisuu, aadaa barsiisuu, hojiitti seenuu kan abbaan qabeenyaa kun hojiitti gashe qofan isiniin jechaa jira. Isa kaan miti. Baay'eetu jiru. Isaan kana karaa adda addaatiin warri mootummaa kuni tuttuqaniitu ijoollee kana akka isaan fincilan akka isaan wanta kan biraatti godhan ijoollee muraasa keessaa farankaadhaan bibbitataniiti namoota abbaa duulaa jedhaman immoo achi keessaa kaan gara mootummaatti fidanii miliyoona 8 baasanii gaa'ela geggeessisiisanii fi maal godhaniitu wanna sana istiraakcharii sana ciranii waan foollee aadaarraa gara foollee poolitikaatti gara bilxiginnaatti wannoo godhanii warra akka Taakkelee Uumaa fa'aatu warra akka Shimallis fa'itu Shimallisnatti kolfalaa taa'een ilaala. Eeva maanaanu na kolfisiise utuu taa'ee hojii hojjete kana utuu waan beekuu fi utuu taa'ee ilaaluuti kolfa gurbattiin nutti dhufte beekan ittiin kun jedheetu kolfa kolfinaananii
as argisiise gidduudhaan yeroo inni kolfu ammas deebi'an isinitti agarsiisa. Attentionii keessa na jalaa fuutanii hin deebina. Kanaafi gara ijoo kootti hin deebi'a. Foollee kanaa akka inni olii gaffiigee waa hunkuru yookiin falmatee dhagaa maaloo godhee maal akka darbatu kana warra kakaasantu jiru. Waggaa 3-4 dura yaadatu yoo ta'e yeroo aktivistiin keenya beekamaan asii qeerroo baay'ee ajajuu hin taane booksiidhaanis bilbilaanis itti iyyee boodanii lakki ajaja ati akka malee ajajju kun ijoollee keenya kumaatamaan miidhuu danda'a. Akka ittiin goonu kottuu akkaataa iccita ta'een yoo waa daameej godhu ta'ellee yoo waa tokko balleessu ta'ellee karaa hin beekamneen neetwoorkii baay'ee seekiyuurd ta'e ijaarree akka itti wannoo jennaan baay'ee kana godhaa karaa cufaa maaloo cufaadhaan guyyaatti 140 200 wayyaaneen duruma dhaabattee guggubaa turte. Yoo wal dhageenye gaarii dhaafanii foolleettanii dhaamsa koo himadha. Akka durii miti gaama televizyiiniin qaba waan ta'eef dhaamsa koo sagaleedhaanis barreeffamaanis isin qaqqabsiisa. Ijoollee hin ariifatiinaa. Namni tokko mootummaa keessaa dantaan xinnoo tokko isaa eegamee siin garuu meeshaa godhatee harka godhatee bayitii akka itti lole akka itti maal godhi kana iddoo akkasii rukuti dhagaa akkasii fuudhi yoonni isiniin jedhe hin dhaga'ina. Tasumaa hin dhaga'ina. Warri kaleessa sin ajajanii abiddatti sin naqanii har'a bulluqfatanii tikatu itti naanna'ee isaan eega. Jireenya qananii jiraatu. Kaleessa hayyoota qaqaroo baay'ee dargaggoota ijoollee nama mammararan ijoollee egeree guddatan baay'ee dhabne ijoollee. Kanaaf inni guddaan akeekame already biyya Ameerikaatti asii erganiiru jedhanii akka ijoolleen ni ijaare kun mana diigdee abidda qabsiistee maal goote inni immoo bakkeettafu akkaataa akkasii isatu achi taa'ee wal ficcisiisa waan jedhuun shira akkasii yaadamaa waan jiruufi utuu waan fe'e ta'e nagaa isa kan foollee isa kan aadaa isa kan ijaarsaa isa kan nagaa qofa malee namni isin tuttuqeef qaama mootummaa keessaas namni waan tokko isinitti isin keessaa nama muraasa bitatee hojjeteef dhaqxanii ariifattanii qabeenya obbo Dinquutu saamame jettanii hasaamamu maaliyyoo ta'u yerootu deebisaa waan har'a saamame borin deebi'a yookiin dachaadhaan deebi'a yoo dhugaadhaan deebi'a. Yoommoo fiinnee olii gadi immoo emotional taanee waa cabsinee akkuma isaan nu barbaadan sanatti meeshaa jaraa ta'an immoo dhugaan keessanis hin bada yaa ijoollee yaa qeerroo. Kanaaf isa isinitti himachuudhaafanii dhufe ani akka beekanitti waa tokko hawwa. Lubbuun namaa akka ba'u hin barbaadu. Yoo xinnaate waan goonu keessatti yoo dandeenye utuu lubbuun hin ba'iin bu'aa argachuun barbaadan. Bu'aa bilisummaa hojjennee caallee dhugaa keenya baafnee kaapitaal goonee argisiifnee maagnifaay goonee argisiifnee yeroo jarri abiddaan deeman nagaa goonee. Maaliif ga'een keessanii ga'een isa loluus jira ga'een isa abidda baatee deemuus jira. Yeroon itti abidda baatanii deemanis jira. Maaliif inni bosona jiru haaraa mitiin foolleerumaaf qeerroo kaleessaatu bosona jira. Inni abidda baata dirqama jedhee fudhateera. Abidda natti qabsiisanii abidda nan ofirraa kaasa. Humni jedhee jira biyya keessa. Jira Finfinnee keessas jira magaalaa baadiyyaa keessa. Innis kan Oromooti haa ta'u. Gaafa nagaadhaan biyyi argame abidda isaa harkaa fuuneetu deebisna akka Baqqalaafaaf akka Jawaarfaatu hin taane waan isaan amansiisu tokko biyya sana keessatti godhame yookiin filannoo karaa nagaa dhufuu danda'a. Dhugaadhaan mo'achuun hin danda'ama ta'a. Yookiin immoo dhugaadhuma kanaan mootummaa amma balaaleffannu liqimsuu dandeenya ta'a. Gaafa dhugaadhaan liqimsine ulee musee liqimsite gaafa liqimsine isa bosona keessaa abidda baatus abiddan baatiin nama kottu jechuu dandeenya. Kottu iyyuu hin jennuun inni hin dhufa. Toora galee hiriireetu
ofirra kaatee loggomatee kuno inni an barbaadu isa kana ture. Kanaaf abiddan ittiin nama waraanu yookiin nama gubuun nan barbaachisu jechuu danda'a. Yoo maal ta'an yoo foolleen karaa saayinsaawaa ta'een karaa baay'ee cimaa ta'een bilchaannee yoo deemne kana gochuu dandeenya. Ani abdii kanaan qaba. Baay'een keessan akkaataatti amantan amanaa. Maaliif namni hunduu akka itti dhufetti amanu akka bilisa waan taaneef addunyaa kanarratti ni kaan bilisummaan bilisaa hin jiru, bilisummaan qawwee hin jiru. Kaleessa immoo sirbaa turre waan ta'eef eenyu bilisa nu baasaa itti addelfineesh qawwee jedhameera waan ta'eef qawweedhaan bilisa baana moo beekumsaan bilisa baana moo tarsiimoo baay'ee adda ta'e. Tarsiimoo isa imooshinaaliin jenne. Tarsiimoo isa imooshinaaliitu hin taane tarsiimoo baay'ee lafarratti ijaarame. Garatti sochii kan nama dhowwu ijaaruun hin danda'ama siistemii. Biyyan keessa jiru kun egan keessa jiraadhe sittan hima. Qawwee isaanii miti kan hidhee gogsee si kaa'u. Siistemii sirna. Sirna sana immoo gadaa keessa jira. San dhugaa kootiin isiniin jedha. Sirni cimaan neetwoorkiin as biyya kana social security number jedhu. Afaan Ingiliziin dubbachuun balleessee na dhagaanii waan aan jechuu danda'u. SSN jedhu. Namni biyya kana keessa jirtu hundi ishee daa'ima reef dhalattee kaasee hamma maanguddoo waggaa 100tti lafanni jiru waan inni hojjetu iddoo irratti galmeessan namnis gaafa biyya kana galu kan inni lakkoofsanni fudhatutu jira biyya kana. Na dhaga'i warra biyya kanaa beeku. Balleessitee ba'uu dandeessu achi keessa jira riikordiin. Hattee ba'uu dandeessu achi keessa jira waan hundumtuu. Kanaaf siistemii kanatu hidhee poolisii caalaa maal caalaa Ameerikaa. Ameerikaa immoo waan tokko nu caaltee miti siistemii nu caalte. Siistemii sana immoo gaafa ilaalu gadaa keessa jira. Akkaataa itti Oromiyaan saamamuu hin dandeenye ijaaruu hin dandeenye. Nam tokkittiin alagaan tokko yookiin abbaan qabeenyaa tokko chaayinaarraa dhufee yookiin immoo Goondarii yookiin immoo Moqaaleedhaa dhufee akka inni itti Oromiyaa keessatti hojii isaa kan biraa hojjechuu hin dandeenye sirna gadaa keessa jira. Hidhuu dandeenya. Akkaataatti wal to'atantu jira. Waan baay'ee isa ammayyeessuu dandeenya. Digitaalaayiz gochuu dandeenya. Warri kun digitaalaayiz godhan. SSN kee kilik gaafa godhanii piroofaayilii kee seenaa ati biyya kana keessatti hinatte yoo ta'e poolisiin si qabee beeka yoo ta'e makiinaan nama rukutte yoo ta'e abboommi didde yoo ta'e maaloo goote yoo ta'e SSN kee rukutaniitu baasu warri asii. Waan tokko amma keen barbaadan. Mana murtii maaloo achi dhaqi? No. Biyya tokko biyya 50 qabdi miti biyya tokkotti yoo baddes biyya sanattis dhaqeeruma wantatti hirma rukutaa akkuma biyya geddarachuudhaanis faluun hin jiru. Achi biyya keenya keessaa Opiidiyoo yoo isheen arsiitti nama jeeste wallaggatti ergu. No. Biyya kana yellam. Sirna jaaran. Foolleen rageessaa qeeroon rageessaa. Ani biyya keenya keessatti sirna wayii akka ijaaruun hawwa ani beekan gulummaarana ati waan hawwitu ani beeku. Sirna hamaan dhufee keessatti socho'ee waa gochuu hin dandeenye ijaarannee jennaan qawwee malee mootummaa lafa keenya. Qawwee malee mootummaan hamaan akka inni kollaabsi ta'ee hojiin hojjenne gochuu dandeenya. Sinii galee. Kanaaf ani maaloo fuuldura kana keessatti namootatu qaama adda addaatu simbubulluksee ammayyuu simbubulluksuu jalqabaniiru simbubulluksaniitu aarsaa hin taane akkasin hin baasne waan barbaaduuf dafeetan nafoodhaaf jedheen gorsa jalqabe waattachuun jalqabe maaliif ji'a 2-3-4 booda ani suuraa reeffa kee iskiriinii koorratti argisiisuu hin barbaadu. Har'an sitti madda. Gatiin taane akkati hin baafne hin barbaada. Garuu immoo akkati garboomtu immoo hin barbaadu. Akkamitti bilisoomna naan jetta reewwati jette immoo hin mari'anna jira akkasaatu. Miidiyaa gaafa banannee maal goonee jalqabnee irraa gaafa jabeeffanne walitti himna jira. Numa harka jira, si harka jira,
Isuma si yaadachiisa achuma jira neetwoorkiin. Kanaaf isa walitti muudhaaf jenneetanii waa tokko isin gorsaa jedheetanii maaloo nama narratti hin kolfii qamas Shimallis kolfuma baay'isee. Obbo Shimallis galatoomii kolfa keetii fi sirbicha caalaa isaati kolfitu natti tola kan gaarii qabda. Obbo Shimallis maaliif an deddeebi'ee kolfaa onaan jettani waa tokko godhe beektaa abbaa qabeenyaa tokko jalaati qabeenyaa saamani. Namicha maqaan isaa Jamaal Shibbiruu jedhamutu jira. Amma masaraa mootummaa keessatti dhokatee jira achi hojii kennaniifi. In amantani kana maallaqa cheekii sobaa fakkeessanii abbaa qabeenyaa tokko mana baankii keessaa hamma saawwan sunitti mehinnaatu gabaasan qaba yeroo biraa suuraa obbo Jamaal Shibbiruus fideetanii isatu gadi deemee dhaqee Adaamaarraa V8dhaan fuusise obbo Shimallis Abdiisaatu. Namuma mana hidhaa galuu qabu itti erganiitu waa saamsisaniitu gaafa qeerroon tikii ijoolleen foolleen kun gaafa qabdu harkatti jedhu miti ijji kafinji kana gaafa qabdu dhiisaa jedheetu amma iddoo kaan dhabaniitu hojii gara masaraa mootummaa keessatti hojii feesbuukii irra hojjeta obbo Jamaal Shibbiruu. Obbo Jamaal kiyya gaa dookumentii wayii fudhadheen dhufa waa'ee kee beete mangistii jiraattus achumarraa na ilaalta gaa wantoota jiru atis feesbuukii kanarraa hojiin sii kennameera muummicha ministeeraa biraa yaa obbo Jamaal keenyaa sitti nan dhufa obbo Shimallisiin argeensi yaadadheefan jedhe egaan daawwattoo tokko ittan deebi'a. Dubbiin garaa nama raastu dubbiin iccitaa baay'eetu jira ishee sanaan sin mirqaansu tokko nan hojjedhaa deema. Miidiyaa qabdu kana booda bokoktaniin duutanii waan iddoo biraatti dhaga'uu hin dandeenye gonkumaa qe'ee kanatti daftanii dhageessu duukaa bu'aa wanticha immoo. Egaa sirna ijaarrannaa siniin jedhee obboloo tokko foollee qeerro. Sirna ijaarrannaa sirna kana immoo harka wal qabannee goona. Qeerroonis biyya keessa humna guddaatu jira. Qeerroon bilisummaa Oromoos akka aadaattis foolleen jira. Akka sa'a abidda baatuuttis bosona keessa jira. Hundi keessanuu tokkodha. Poolisii Oromiyaa dabalatee. Poolisoota Oromiyaa nuti qabnu Oromoo qulqulluu biddeenaaf jedhanii abidda baatanii Oromiyaa keessa yaa'aa jiran kun keenyadha. Isaan dabalatanii waa tokkoon isinitti hima achirratti. Yeroo rakkinni tokko ka'u yaa foollee. Poolisoota Oromiyaatu fakkeessanii warri dhukaasanii isin ajjeesan leenji'anii poolisoota Oromiyaa keessa lakkifamanii. Irra deddeebi'een si yaadachiisaa leenjii kana abbaa jenni kan bahe Shimallis fa'aa Taakkalee Uumaa fa'aa baasee gara 1,000 ta'uu qomoodhaanii makaa wayiiti. Afaan keenya danda'u. Ijoolleen keenya warri poolisoota Oromiyaa abbaan haadhaan Oromoo ta'an baay'ee isiniif dhukkubsatu. Baay'een isaanis immoo argaa jirraa warri leenji'an baay'een isaanii warruma bosonaatti dabalamaniiru. Baay'een achi jiru. Miindaa dhiisanii gidiraa filatanii jechuudha. Salphaa miti sun. Miindaan xinnaattu guddattu magaalaa keessa bishaan dhugaa buna dhuguu fi bosona keessa fincaan dhugaa fi jamukaa nyaachuun garaagara. Poolisoota Oromiyaa jechuun warra akka hamma kanaatti gatii kaffalanidha. Isaan keessa nama naqaniiru, nama tarkaanfii fudhatu. Warri tarkaanfii fudhatan suni hin dhukaasu yeroo isin walitti wannoo jettanii oli qabanii dhukaasanii. Warri kan keenyaa ol qabanii dhukaasaniitu isin bittimsu. Warri sun immoo gadi qabaniitu isin dhaaniitu isin boossisu, maatii boossisu, nu boossisu.
isaan kana maddi koo maqaa isaanii illee nuu akkanaa kennu naa abdachiiseera. Iskiriinii koo irratti maqaa isaanii illee isiniin tarreessa. Hawaasni naannoo isaan buufatu hundumatti akka eeggatutti. Warra nama dha'uudhaaf poolisoota Oromiyaa keessa ergama fudhatanii dhaqanii dha'aa jiran yeroo darbee qaamni kun kanaan dura Amboo keessatti nama dha'eera. Amboo keessatti rukuttaan sun ta'eera. Poolisiitu Oromiyaatu dha'e jenneetu miidiyaan biyya kanaa hundi dabarsaa ture gaafsan. Baay'een gadde poolisii Oromiyaa miti. Poolisii Oromiyaa keessa kaa'amani. Kanaafi neetwoorkiin gadaa foollee keenyaa poolisoota keenya keessatti illee ijaaramaa jira. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti ijaarsi jira. Yaa Oromoo maal wal dhoksina kana booda nima walitti himna. Ijaarsi gaariitu jira. Ijaarsa gaarii sana keessa immoo mootummaan immoo buluuf bubbuluuf nama kaa'atu ni qaba innis tika barri bara akkasiiti. Kanaafi hamma dandeenyatti namoota sana calaluudhaan isin agarsiisuu yaalla gara fuulduraatti. Hammasitti garuu isinii namni isin mirqaanseef pilees yeroo baay'ee dogoggoraa gurbaa keenyaa tokko yeroon argu Feesbuukii tokko irrattis dogoggora kana liisti godhaniiru. Saartuu eenyudha Feesbuukiin kun. Dogoggora gurguddaa yeroo darbe ittiin deebinu. Keessumattuu obboleessa koo tokkoon gorfadhaa asirratti. Jawwee ijoollee bilxiginnaa keessatti haalli sii mijachuu diddeef ijoollee inka kaastee abiddatti hin naqin. Tarsiimootu jira kanaan duras waggaa 3-4 nu dhaga'uu diddee yeroo sanas gatii nu kaffalchiiste gatii ijoollee keenya lubbuu kuma hedduutu ba'ee sun immoo bu'aan isaa kunoo amma atiyyuu akkas taatutti ta'eera. Kun akka hin taane waa tokko si gorfadha isinis. Erga jaarmiyaa siyaasaa jooyin goote nan beeka kana dura kophaattis shufeerii si fuudhee masaraa mootummaa si geessu nan beeka. By the way, Abiy Ahmedin akka diinaatti ilaalu kana gidduu dhaqaa ture. Shufeerii geessu nan beeka firasaa. Kophaasaa jechuudha. Gullalleen dhaqaa yuduree duraa biraa yeroo tokko dhaabuma isaanii fuudhee waa xinnoo tokko arjoomeera. Achi deebi'ee immoo beete mangistii dhaqa. Mucaan intelligensii cimaadha jechuun koo maal kan jedhutu jira yoo akkas goote kanan sii tasgabbeessaa yoo immoo isaan immoo waan kennan sana godhanii ka'anii waadaa wannoo jedhanii immoo xinnoo irraa kaatan immoo as deebi'eetu warra abaa'oo kanan kaafaa'oo dhiisee amma yeroo tokko torban darbe kaafaa'ootti dhiisee warra abaa'oo kana jedha maaliif quuqamaa ta'ee waa kaasuuf waa akka ka'utu barbaadamaa jira biyya keessatti baay'ee. Bilxiginnaa irratti waa hin ka'iinii miti beekan na hubadhu. Akkitti kaafunutu akka isa mirqaananee miti. Okay. Maaliif kallattiidhaan dogoggora seenaadhaaf kaa'amuu qaba. Maaliif waan hojjedhu yeroo baay'ee dhalootaaf dookumentariidhaaf ta'a waan ta'eef rakkoo gurguddaa jawwee koo ati goote keessaa 10 si yaadachiiseen 10 immoo sattaa nutti ijoollee yaadachiisa. Akka irra hin deebineef. Tokkoffaa qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabameera jette. Utuu hin goolabamin. Goolabameera jechuun concluded xumurame raawwate jechuudha. Viidiyoo isa kana isa viidiyoo qabnu irraan dubbataa jira jawwee kun. Isaa viidiyoo isaa arkaayivii as taajjabbiin qabaa isa keessa sannaqe keessaan sitti himaa jira. Kan lammataa waraanni bilisummaa Oromoo yookiin waboo nun barbaachisu jette. Viidiyoo sagalee keen qaba. Holola miti kun propagaandaa kalaquu maal miti waan kanaan dura irratti kalaqe tokko iyyuu hin qabu. Hunda ragaa fudheen ragaarra naasaa ture. Dogoggora keessa daffaa keessaa waboon hiikachuu qabaa jette. Waboon hiikachuu isaaf immoo yaalii sadhumaa goote. Hamma dhumaatti kai Daawud ajaji jetteellee hamma morma hiitutti morma qabdutti yoo kana immoo lakki gaarii godhe
hamma jettanitti wannoo gootee dogoggora sadaffaa qaban. Har'a 10 qofan sitti hima. Gaggabaabsee ibsa irratti hin kennu. Warri ta'an kun ibsa irratti laatan. Arfaffaa dogoggora kee keessaa sirna garboonfataa riifoormiidhaan jijjiirama bu'uuraa finnaa jette kanatti amantaa turte. Warruma hiwaat yookiin warruma yaadik sanaa haaressineetu isaanumaan bilisummaa finnaa jette malee bilisummaa gatiin godana dhiiga madaafa waaqoo guutuu fa'i ka'ee hamma qeerroo kaleessa yookiin har'a wareegamaa jiru kana akkuma akka rakkasaa tokko gooteetu warruma ammaa kana jijjiirrannaa saanuu ta'uu jette. Dogoggora arfaffaa guddaadha kun. Sirni sun nu bituun. Ati miidiyaadhaan kana gootee uummata baay'ee xiinsammuu ajjeesteetta jechaadha. 5 dhaabni garboonfataa yookiin EPRDF nu ceesisuu qabaa jetteetta. Kun afaan keeti. Viidiyootu jira. Na harka jira. Nu ceesisu saanuma kanatu nu ceesisu mootummaa biraa hin qabnu jette. Foollee koo yaadachiisa akka ati borgaa ga'aman hin finneef. Inni kan biraan jaaffaarratti ida'amteetta gaafa isheen siin jette intalattiin LTV irra hojjettu suni kaalkuleetera yeroo ca'umsaayyuu nuti hojjeteetti kennee jette. Kana jechuun garboonfataa waan Oromoo garboomse kana keessaayyuu sit hojii harka qaba jechuudha. Torbaffaan dogoggorri kee guddaan paartileen Oromoo filannoo dursa sagalee qooddachuu qabu jette dhiyoo kana immoo ji'a 2-3. Naannoo isaatti maal goonee takka ittiin paarlaamaa galuu qabna malee. OLFS persentii 20, KFO'nis 20, PABO'nis 10, warri mootummaa immoo akkas 50 akkas goonee nusi hundi keenya jennee paarlaamaatti wal arguu qabna. Kanaaf paartileen Oromoo dafnee kun furmaata ta'uu qaba jettee isa na yaadadha. Beete Mangistiitti waamamteetu akkaataan itti abaa'oo fa'aa xinneessa yoo jiraate abaa'oon gara kutaa Oromiyaa tokko qabatee sagalee isaa fidatee dhufu warri KFO'us akkasii gara giddu galeessa Amboo fa'aa isumatti jetteen jedha Jawwe. Warri PABO immoo naannoo Arsii maaloo jettee isa kana walitti qabannee isin immoo warri biyya bushitan immoo akkas baay'ee siyoon taane 50 wayi harka biyyacha keessa Oromiyaa keessa harka 50 wayi qabattanii biyya bushuu itti fuftuun immoo akkas yoo goone gaarii dheettee fala fidde. Falichi fala baay'ee dadhabaadha Jawaar. Kanaaf paartileen Oromoo filannoo dura sagalee qooddachuu qabu kan jedhu immoo OMN irratti jettee sagaleen sana bira jira. Dogoggora kee 8ffaan bara 2009 keessa OLF is beyond the repair jettee amma akka jettee barreessite waa'ee abaa'oo yeroo sana reefuma biyyaa wannoo jetteetu warra paartii Abashootaa Gimboo Sabaatti keessa Dr. Profeesar Biraanuu Naggaa fa'aa duukaa turte yeroo sana kana jetteetu isaan hin gammachiiste abaa'oon baddeetti Itoophiyaa harma kana ijaarra jettee keessa turte suni dogoggora madaa guddaa godhamtee sirratti barreeffamte seenaa keessatti Jawwe 8ffaan dogoggorri keessana. Abaa'oo wallaaluu dadhabuu keeti. Abaa'oo ati nama dhuunfaa fa'aa laalaa turte abaa'oon akkasin turre kanaaf baay'ee wallaalaa turte yeroo sana dogoggora keeti. 9ffaan miseensa KFO ta'ee taateetu alaabaa abaa'oo biiroo kee keessa kaa'atta alaabaa maaloo kan Itoophiyaa asiin keessaa kan abaa'oo asiin keessaa kan KFO asiin keessa. Alaabaa sabaaf sablammii uumtee teessa. Kana jechuun walwaalummaa agarsiisa Jawwe kun yoo Itoophiyaan na baaste sabbaa Itoophiyaa urjii kanatti hangalaa. Yoo isheen immoo dadhabde immoo gara KFO kana gara abbaa gadaa kanaatti yoo immoo abbaan gadaa kunii fi warri bilisiginnaa kun dadhabde immoo warra abaa'oo kana jalattanii yeroo barbaadan jijjiiramuu danda'a jechuudha Jawwe kun. Kanaaf clear godhi istaandii kee waan itti amante waan ta'uu barbaaddu ifa kun dogoggora kee 9ffaadha. Dogoggorri kee 10ffaanii damee OMN Nairobi, Adaamaa, Naqamte, Jimma, Shaashamannee, Dambidolloo, Yaabelloo, Baalee, Roobee fi kana keessatti banuudhaaf maallaqa
Iyyaaddeen iftaanii interviyuu qaba lixa harargeeti ijoollee qeerroo naannoo sanaa miliyeena hedduu OMN'dhaa fi baadiyyaa keessa deemanii illee namoota miila qullaa deemaniif maallaqa irraa bu'aa turanii gashanii nan beekaa. Maallaqa baay'eetu funaaname. Gaafa funaantee Adaamaatti nan bana, Naqamteetti nan bana, Jimmatti nan bana, Shaashamanneetti, Dambidoollootti, Yaabellootti, Baaleetti, Roobeetti, Keeniyaatti maalitti nan bana jettee waan baay'ee goote kaa'ate immoo hin sobdee hin goone. Kanaaf dogoggora 10dha. Inni kan biraan baay'eetu jiru jechuun namni hojjetu hin dogoggoru jechuu koo miti. Garuu hojjetaniifis immoo hin dogoggoranii akka kana. Kan kee dogoggorri kee baay'ee saffisni isaa dhaloota miidha. Dogoggorri kun kan inni miidhe utuu lakkoofne siin mana hidhaa qofa utuu hin taane murtii sanaa oliitu sii ta'a. Kanaaf baay'ee balleessitee dogoggora kee kunnan kanan ijoollee keenya warra foollee har'aa yaadachiisuuf maalii fi kun har'a hin taane hin raawwatamne waan ta'eef namni tokkittiin hamma kana dogoggora hamma kanaa gochuu hin dandeessi. Namni qeentee tokkittiin hamma kana dogoggora gochuu waan danda'uu fi amma kana booda warri foollee, warri qeerroo, warri maalii ijaarsa mataa keessanii kan walii keessanii jabeeffadhaa malee miidiyaa irratti maaliyyuu gadi bu'ee mirqaanamu. Miidiyaan banamaa jiraan siniin jedheera. Miidiyaan banamaa jira siniin jedheera. Miidiyaan achi waansa akka haaloo wal bawwayiiti kan banamaa jiru. Warri biyya keessaa xinnoo dhiibamanii jiru. Amma gara Suutufaa faa, Biraanuu Leenjisoo faa, Maaloo faa, OMN irraa ari'amanii biyyuma sana keessa jiru. Raabaadorii irra turanii duru. Qophii raabaadorii irra. Amma kanaaf isaaniif mootummaan rakkoon qabu jedheen. Rakkoon qabu jedheen. Miidiyaa isa caaluun sinii banaa jedheen. Hin baneef kunoo. Yes! Miliyeena 32 kaashii baajeta baheef mootummaa keessaa. Miidiyaa saatalaayitii guddaa. Isa dhugaati. So it is good. Gaariidha garuu jawwee kana kan fide hundumaa mirqaansa keetitu jalqaba gaafa miidiyaa kanatti OMN uummanni keenya ijaarratee utuu suuteettee uummata keenya dhageesseetta ta'e yoona uummanni keenya waan barbaadu iyyuu argateera. Baay'ee akka maleetti taphachuu keerraan kan ka'e dogoggora 10 ammaa kana yaadachiisaan deema dhaloota akka ijoolleen boriin dogoggorretti. Ijoollee keenya akka isaan nu jalaa miidhaman hin barbaadu. Gowwoomuus hin qaban ijoolleen. Ijoolleen keenya sammuudhaaf bilchaatanii cimuu akka isaan qaban kana barsiisuu waan hin barbaadeef malee waan hamaatiif miti. Kanaaf egaan ijoollee keenya sinitti dheeressuu wayyuu dhaamsi ani foollee keenyaa qabu kanadha. Kanuma irratti xumuraa waan baay'ee jiru karaa miidiyaa kooti. Waan kan biraa hin naqiinaa deemaati dhaqaa Oromoo ODM Tube jedhaa seenaa sanuma godhaa. Miliyeena 32 sanas hin qabnu, maaloo sanas hin qabnu, maallaqi sunis hin jiru, garuu saba keenyaaf hin hojjenna. Waan baay'ee hojjenna. Saba dhugaa kun isinitti hima baay'een isin hin gargaara. Hayyootas walitti isinii qabaan jira. Hayyoota waan baay'ee isin barsiisan. Waa'ee neetwoorkii ammayyaa kana kan isin barsiisanis nan qaba piroofeesaroota isaanii wajjiniin immoo miidiyaan koo kana booda guyyaa hunda miti. Yoo baay'ate torbanitti yeroo 2 yookiin 3 qofa. Sababiin isaa waa tokko nama baay'ee 4 fa'iin mareedhaan dhufnaa. Kanammoo guyyaa isaa sinan beeksisaa tarii gara sanbataa waniirra sagantaa nan qabaa. Giddu galeessatti roobii yookiin kamisa keessaa tokko nan qabaa. Kana isin beekseetan qophii babbareedaa isinii fida. Walitti kan torbanii cuunfee beekumsa hammaaramee hin dhumne qabannee dhufnaa. Namoota biyya keessaas interviyuu goonaa haala mijeeffanneerra. Namoota tola ooltummaadhaan nu gargaaranii iddoo tokkorra waa kaa'anneerra. Odeeffannoo naannaa sana jiranii waan nu erganii fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Egaa nagaatti faaruu kanaa wajjiniin. Shigo tapidata, hidano sinara jabati data, bakaroro uste abakolata, rasasa kidashi irapidata, hidano sinara jabati data, bakaroro uste abakolata,
Nari kadenga paroriftu. Awi bidatani dikiritu. Injalli sangadenga paroriftu. Awi bidatani dikiritu. Dukan hayo kumata makuma. Kumata makuma. Nanga bruma dituduratuma. Dituduratuma. Itiyadana. Itingera rayomuma. Duni oromo gotuma. Itingadana. Itingera rayomuma. Duni oromo gotuma. Gotuma. Duni oromo gotuma. Gotuma. Sari lisa gotuma. Gotuma. Marara gotuma. Gotuma. Gotuma.